kiraanchii qofaan ol hin ba'amuu hin danda'ame yoo qabdan malee teessisii dhaqee. Hiriyaan kiraanchii kee tokko kunnochi lama ta'u tokko ta'u ni jira achi keessa. Maal siin jedhe manni yaalaa? Manni yaalaa ganaa hojjetamanaan jedhe kanaan dura Affaar Kililiin ture Samaraa ማለት ነው. Samaraa turteeti? Samaraan ture Affaar Kililii mana hikimnaa. Eshi eessatti rukutamte? Tigraay? Raayyaa Qobboo. Raayyaa Qobboo Tigraay safaruma san? Achitti dhahamte? Xiyyitii meeqassidhe? Xiyyitiin nan dhoofne finixxaareedhaa fi as keessa jira naan jedhanii turan garuu raajii keessatti gaafa ilaalamu karri galee jira karri bahee garuu hin jiru. Karri lixee jira? Karri bahee garuu hin jiru? Kun immoo gaafa waraanarra turre makiinaan gaafa isaan gubuuf ka'an makiinaarra gaafa nu taalee miilli koo na cabee jechuudha. Hin fayyitaa? Meeqa umuriin kee? 19. 19. Maasitti argamnaan booseeti? Gaafa rukutame jechuudha. Paatrool irraan ture ijabaa wayna jabaaran ture gaafa baanee nu karaa kutatanii gaafa isaan nu qaban jedhanii makiinaa gaafa isaan dishqaadhaan gaafa isaan rukutan jedhanii makiinaan asii ol taalte wanti boombii jalatti gaafa isaan gadhiisanidhaan makiinaa irraa ofii koo utaalee jechuudha. Amma sana keessa amma makiinaa guunnee jirru keessa amma duubatti ba'aa irraayyuu amma makiinaa guunnee jirru keessa ana qofa tafe. An garuu gaafa durasaa utuu isaan jalqabu xiyyitii tokko asanii Yesuusin jedhe. Yesuusii waa kan qabu waan amanuufi durasaa xiyyitii tokkitti gaafa ni tokko heedhu Yesuusin jedhe bakka kana qofan dubbadhe waan tokko adagaan irraan buune makiinaa gaafa ni gubachuudhaaf hedhu makiinaa irraa nu taalee jechuudha. Warra achirratti hafan namni tokko nama hin jiru gaafa miilli koo na cabeedhu of wallaaleen ture gaafa naqee ol jedhe akkas ilaalu. Namni tokko na bira namni lubbuudhaan jiru jechuudha gwaaddanyoota koo hundi isaanii namni tokko iyyuu hin jiru. Ana qofa bahee akka Waaqayyo na jaallatu akka Waaqayyo wanna hundumaarraa bakka yoomiyyuu taanaan na eegu gaafa sana na amanee jechuudha. Atamma kana booda tajaajiltuu Waaqayyoo taata mana mootummaas hojjeta. Ameen. Ameen. Eessa biyyi kee Wallaggaa? Haasaa makee takkatti beekama. Tiqaba harka keessa. Kirrii kutti haasaa gartanii. Namatti hin tolu. Humna dhiiga Yesuus. Bagan cabe moo inni kun? Fayyida giiftii ko. Fayyaa gilgila akka isheetti taati. Waaqayyo 14 naan jedhee beekay. 14 akkan dadattis dhiira fakkaattu sana mataan see jechuudha. 14 booda natsaa baatee Waaqayyo. Ameen. Xiyyitiin tokko yuusi keessa hin jiru. Amen, amen, amen. Amen. Mighty name of Jesus Christ. Amen. Maqaa keef galata guddaan gashaa. Amen. Dhuguma warra caccaban kanaaf na kaaftetta yoo ta'e. Amen. Dhuguma warra kanaaf na dibde yoo ta'e. Amen. Warra akkasiitiif na kaafte biyya na fidde yoo ta'e. Waamicha keenan biyya dhufe yoo ta'e mucaa kanaaf har'a miilla haraa na gaxxamamu. Amen. Out! Makatarararaba seerararaba. Saat! Dammaqaa narvoonni raftan. Rebecca, say, mighty name of Jesus Christ. As no fenam naka ebidanti to bobera tanan fayera bak. Medikita wako na timulan hirong karadol kan. Sat doa kayo. Son, mighty name of Jesus Christ. Amen. Power, Holy Ghost. Sochos binti galera. Sochos, kami. Tisiki kami. Sochos binti galera. Sochos, sat, mighty name of Jesus Christ. Sat, mighty name of Jesus Christ. Sat, rababa shibahadi ababa. Yes! Yes! Sirasi. Maqaan kun maqaa hunda caaluudha. Maal harka keessa akkas godhaa jechicha jedhame. Taankii si oolchaa dubbadhu Yesuus jedhi maqicha. Seexanni danda'a kanaan waamu jedhi dabali. Du'a si oolchaa dabali. Yes!
Lubbukee abiddataati naan jedhe Yesuus. Hallelujah. ገጠሜራ ሚለከ ሚለ ሃራት አሜን። ወልቀባ you are free Jesus name ገለተ ፊዳ ኢየሱስ ቃቢ deemam harka tokko qabiiti deemsisiin boo'inum bakka ishee nama miila harawaan argattee bu'aa jirti gammaddee galata fidaa Yesuusiif kiraanchiisee baachise ija kee banadhu deem ija kee banadhu deem gifti haleluuyaa ija kee banadhu deem sodaatin gateetti kee irra kaadhu haleluuyaa ilillee kan qabu ka'ee dhaabatee Yesuusiif foonichu iyyuu kan danda'u. Ol qabaa ibidda deemi miilli ishee fayyeera gaddisaasin ija kee banadhu deemi giiftiiku kiraanchi baachis godinyaa keedha. Bu'ee qofee gad. Anfayyeera. Beerra galata kan qabu yaa ija kee banadhu deema. Normaali ta'e qattari. Iyyuu kan danda'u foonichuu kan danda'u Yesuusiif. Beerra galata kan qabu. Beerra ilillee kan qabu galata kan qabu. Beerra galati Yesuusiif iyyuu kan danda'u. Rati galata sifalata ya gosta 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 galata rati galata arka kesoneni sifalata ya gosta 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 namni lekkuwan kuja kana baay'ee naaftee utuu jiru callechu nan dandeessisu baay'ee naaftee utuu jiru callechu nan dandeessisu haleluyaa nan deessisu utaaluutaani naan jedha waaqessi naan jedha keessa kooti baay'ee naaftee utuu jiru callechu nan dandeessisu baay'ee naaftee utuu jiru callechu nan dandeessisu haleluyaa nan deessisu utaaluutaani naan jedha waaqessi naan jedha keessa kooti utaaluutaani naan jedha waaqessi naan jedha gajjanne shibshaba Yesuusiif. Rati galata Mee deemin talu. Laalaa gabaachisi kiraanchisis kiraanchi kee lamaan sabaadadhu fiige lamaan sabaadadhu gateetti irra kaadhu isas baadhadhu ishee miila keetti turte waan ta'eef. Maal jettu amma Waaqayyoof isin? Fannisi rageechitti riyaasaa giddoo kee kaa'e.
Maqaan koo Eebbiseen jedhama. Kanan dhufe asumarraadha. Wanta Waaqayyo naaf godhe hedduudha garuu sanarraa mana hin danda'amne dhugaan bahuun hin barbaada jechuudha. Waaqayyo kan naaf godhe hedduudha. 2014 ani waraanan ture. 2014 gaafa ji'a 12ffaa gaafa 21 ture jechuudha. Achi booddee iddoon hin jirutti xiqqoo waraansi banamee ture. Gaafa dudduubatti hin baanannee bakka wanti hundumtuu yoo nutti cime jechuudha. Gaafa nun dudduubatti hin baane jennee nu karaa muramee nu eegame achi booddee bakka ofii koo of baasuu hin dandeenye jechuudha. Makiinaan tu deemaa jirtu dishqaadhaan gommaan rukutame gaafa dishqaadhaan gommaan rukutamee makiinaan gaafa samaa'itti asii ol utaalee boombii jalatti gaasan gadhiisanii ofii koo waaquman na gorsee deemaa yaada makiinaarraa utaalee jechuudha. Makiinaarraa gaafa utaalee eegga rukutame booddee miilli koo na cabee jechuudha. Yeroo sanaaf of hin barree isaan dhufanii na bukkee ga'anii duuteetti jedhanii wanti hunduma isaa silkii paawar baankii wanti isaan fudhatanii jiru keessi koo keessaa jechuudha. Achi booddee wanta hundumaa fudhatanii duuteetti jedhanii achitti na dhiisanii gaafa isaan sokkanii jedhanii gaafa ol ka'ee of naqee yeroo miilli koo na cabe sanaaf of wallaalee ture gaafa of baree ol ka'ee olii gadi yaaleedhu ana qofatu jira jechuudha. Amma makiinaa kana muluu paatrooliin muluun mana baanii keessa ana qofatu lubbuudhaan jira. Bita koo mirga koo dudduuba koo fillabiitii koo gaafa ilaaledhu namni hundumtuu du'aadha jechuudha. Gaafa ol ka'ee qaamni fi koo yoo abdii koo kutadhee bakka abdii koo gaafa kutadhee bakka wanta hundumaa Waaqayyo irratti of gadi gaafa dhiiseedhu bakka isaan duuteedhanii sababa sokkaniif gaafa ol ka'ee olii gadi ilaalee du'aa waan jiruuf bakka abdii koo kutadhee akka miilli koo rukutame sin agarree akka cabe sin agarree gaafa ol ka'eedhu bakka miilli koo hojjechuu hin dandeenye deebi'ee kan kufee jechuudha. Gaafa yeroo waraanaan marfamtee jettu sana yeroo sagaleen garaagaraa jiru yeroo namoonni si biraatti naasuu guddaadhaan ta'an ati jecha maal jedhu jettee? Al tokkittiin haadha koo abbaa koo obboleessa koo hin jenne Yesuus jedhe al tokkittii bakka. Yesuus kuma jedhu buggiyaan gaafa jalqabni isaa ittiin gaafa tokko jedhu Yesuus jedhe haadha koo abbaa koo abbaa na dhalchee haadha na dhaltees waammanne Yesuus jedhe. Yesuus akka inni na beeku bakka akka inni na du'a sana na oolchuudhaaf wanta nu hojjechaa jiru bakka keessuma kootti natti beekame akka inni duune garaan koo dabare bakka. Achi booddee gaafa makiinaarraa utaalee na loolee jechuudha. Gaafa ol ka'ee dureeffannaa bukkee jira abdii koo kutadhee dhufanii achi na fuudhanii ji'a sadii fi namatu mana fincaaniitti na geessaa namatu deebisee manatti na gashaa namatu shaaworii na gashaa nama deebisee manatti na gashaa bakka olii gadi socho'uu hin danda'u qeensi koo miti miila koo muluu qeensi koo ga'uutu lafa tuqee nama iyyuu danda'u nama iyyuudha jechuudha. Achi booddee ji'a sadii fi namanna baatee ol baatee ganna deebisaa jechuudha. Ji'a lamaaf immoo kiraanchiin naa kenname kiraanchiidhaan deemaa ture. Akka carraatee torbee jimaata darbee wanti asitti riiferiin naa barreeffame samaraarraa jechuudha. Afaan kililiin ture mana kennaa. Achi booda riiferiin gaafa na barreeffameedhu as bishooftuun dhufee jechuudha mana kennaa jechuudha. Ayyaraa ililaa. Achi booda gaafa dhufeedhu sisteriin dhuftee na gaafattee deebitee galtee silkiidhaan kottuu mana faayinaa wayii jira cherchii faayinaa jiraati sin geessaa naan jette. Achi booddee torbee jimaata darbee naan danda'amne roobii darbee akka carraa ta'ee naa danda'ame gaafan isheedhaa wajjin dhufee jedhu gaafan dhufe hundumtuu na argara kiraanchiidhaan nan deemaa ture miilli koo xiqqoo ishee lafa tuquu hin danda'u jechuudha. Achi booddee ka'ee kottu naan jedhan raajii ka'ee kottu gaafa naan jedhani kana yoo ba'uu hin dandeenye namatu ol qabee kiraanchiidhaan wajjin wal gargaaraa si ol ba'ee jechuudha. Achi booddee raajiin gaafa isaan naa galatan jedhanii bakka abidda wayiitummaa taakoo dhagaasee amma miillaatti na keessa darbee nan fayyee jechuudha bakka. Fayyee deemuun jalqabee miilli koo bakka qeensaan iyyuu lafa na jedhuun ture miti hunda isaanii jechuudha. Achi booddee gaafa raajiin harka isaaniidhaan naa tuqanii na kadhatanii jedhanii bakka ibidda wayii na keessa darbee nan fayyee jechuudha. Fayyuu koo qofan of argan dhugaa Kiristoos jechuudha. Ishee immoo amma kanan jedhu namni tokko bakka kiminaan kamillee sababa na dadhabameef asii riiferiitti na barreessanii riiferiidhaas waan tokko wanti naa ta'e jiru harka gooftaa Iyesuus Kiristoos na fayyise namni yoo as dhufe fayyu Akka keessan walitti buusaa miila keessanii baafadhaani akkasitti jireenya namaa deebisee Noora sabni Waaqayyoo erga gaafa namni Waaqayyoo si kadhataniiti isa ji'a sadiif namaan baatamtee namaan galaa turte kiraanchiidhaan adeemaa turte
maqaan inni ati waammatti gaafachaa sun maqaan Yesuus asitti immoo karaa nama isaa ergamaa darajjee goree lafa keessa caccabee walgagadhiisa walitti deebisee akka itti dhaabbattee waaqayyoon galateeffattu si godheera. Meerree yeroo asii fayyitee kiraanchii kee asitti gattee galtu namoonni naannoo keetii hiriyoonni firoonni warri si beekan maal siin jedhan? Durasaa eeyyamuun fudhadhan ture dhaqeetiin kadhachiifadha jechuudha. Achi booddee waan tokko waan waaqayyo godhu waan hin beeknee fi bakka ati maraattuu miti hin cabne malee akkamittiin cheerchi deemtee fayyada. Utuu maraattuu taatee sagalee si barbaachisa malee akkamittiin cheerchi deemtee fayyada naan jedhe. Rakkinaan qabu waaqayyoon kona fayyisaa guyyaadhaa danda'ame nan deema deemnise achi booddee gaafa dhufee kiraanchii asitti gatee galeedu dhugaan waaqayyo waaqa jiraataati afur taanee mana tokko keessa galla sadan isaaniiyyuu eessa geesse gaafa naan jedhan baarrirra ga'een jiran jedheen kiraanchiidhaan dhufaatadhaan dhimma mataa kee dhugaa waaqayyo naan jedhan achi booddee dhugaadhaan kiraanchii koo achitti gatee dhufe waaqayyo balala to'anoo fayyeera na fayyera baqaanii dhufaa jiran jedheen achi booddee gaafa karaa baarrirra si ol galee hundi isaanii fiigaa dhufan akka jiranitti gaafa fiigaa dhufanii naannoo fiigooyyunnee dhaabadhee uwwuu jedhanii ishanii bakka namni tokkoyyuu namni amanee jiru dhugaa waaqayyooti achi booddee akkasii jechuudha bakka nunis nu fuutee dhaxxamne naan jedhanii ishi bakka isin fuutee dhaqan jedhanii baay'ee garamsiifatan bakka dhugaa. Isa kana dura sabni waaqayyoo ta'e isa walitti buusaa beekaa malee beekaa. Yeroo amma kiraanchii kee asitti fannaftee galtee lafa kiraanchiin kee jiru beektaa mee asirra adeemiti oliif gadi adeemiti nutti agarsiisi achumaan immoo deemi kiraanchii kee lafa ishee jirtu nutti agarsiisi beeka gadi. Sabni waaqayyoo ilaalaa harka keessa walitti buusaa ilmi walitti buusaa gooftaa kana bareessa sagalee ilaalee jiru kiraanchii ishee achitti fanniftee galte atis kana mata kanatti na deematee lafa buusaa Yesus Kristus barbaraan gooftaa. Meerreen buleetti waan tokko sin jedha. Namoonni akka keetti baay'een jiru kan caban kan dhibee adda addaa qaban dhibee beekamaadhaaf hin beekamne kan qaban baay'eetu jiru. Isaan kanaaf meerreen dhaamsa maalii dhaamta? Dhaamsa kana dhaamu anillee rifarii kamiyyuu sababa na dadhabeef bakka amane waaqayyoon na uume inni garaa haadha koo keessaa na baase inni garaa akka haati koo bakka nadeesee wanti goota akka waan jiruufi achi booddee sababa dhufee fayyee fi isinis yoo dhuftan malee rifarii kamiyyuu sababa hin hojjennee fi dhugaadha namni cabaatu fayya jedhee namni amanu hin jiru bakka. Nu warra waaqayyoon beekudha malee warri waaqayyoon hin beekne matuma dhugaa Kiristoos namni amanu hin jiru jechuudha. Ati wayii namni tokko ati wayii sobdeedha kanaan durayyuu sobdeedha jechaan turre naan jedhan bakka bitaatti gale wanti hundumtuu waan ta'eef dhugaa waaqayyooti namni dhufe hin fayya bakka fayyitanii natsaa taatanii waan galtaniif wanti hundumaa gataati qoricha keessan gataati wanti hundumaa yaadirra jirtanirraa gara waaqayyootti deebi'aati mana waaqayyoo kottaa hin fayyituuti jedheen dhaamsa isinii dabarsaa jechuudha. Gooftaan si haa eebbisu amma handaara lafaatti dhuga baatu ta'ii nagaan bibbiibi gooftaan si wajjin haa ta'u.